mucaan kiyya ka amman tana Liibiyaa keessatti dhagahe barumsa keessa osoo jiru harka diinaa jira. Achitti azabaa jiran horii gana kennitu malee jedhanii na qabanii mucaa maqaan Muzammil Shimaman Nuur jedhamu mucaa daa'ima waggaa 16 waggaa 17 hin caalle achitti ruuhii isaa baasaa jiran horii 900 guyyaa ganaa kana keessatti yoo kan galchine taate torbee takkatti natti gaafatanii horii ganaa kana yoo kan galchine taate lubbuu isaa irraa ba'i jedhanii na qabanii ummanni Oromoo bakka jirtanitti namni afaan sagalee tiyatana dhageettan naa birmadhaa mucaa san diinaa harkaa shiftaa harkaa naa fuudha. Rabbi isinii haa birmatu namni sagaleen tiyya sibira geette Oromoo tiyya naa birmadhu diina san harkaa naa fuudhi. Odoo isin jirtan mucaa dhabaa jira mucaa kiyya dhabaa jira na bira dhaabadhaa nama humna san qabuu miti. Horii kana nama qabuu miti horii 900 isaan jedhan kana naa birmadhaa harkaa na fuudha. Horii san ani hin qabu Sheikh Ahmad isaan jedhan kana olii gaffii dhaqee horiin natti buutee kaleessa tuzularraa ka'ee harka isaa funma miidhatti. Mana isaaniillee hin beeku wallahi agaree isaaniillee hin beeku. Nama akkanaatii dhaga'ee badii halkan sa'a 3 afuritti agaamaa dhufee bulee ganama kanaaf silkii na bilbilanii bajaajitti kenni jedhanii bakka wayiitii walitti dhufne amma kunoo zaata isaaniillee arguun kiyya rabbiin na qaba har'a takka angosa isaaniillee hin beeku maqaa dhaga'e diinii saddamanii rakkataa bira dhaabatanii dhaga'e lafti nama marteenna biyya kanallee hin beeku akkasii wal argine nyaata naa bitanii bajaajiidhaan naa kafalee sagalee teemee as kenninaan jedhan annu gaalleedhatti hin fakkaatu ilma hangafaati obboleeyyan kiyya ilmi hangafaa abbaallee obboleessallee duriyyallee isa san dhabe harkaan hafuudhaa zaalima harka jiraa isarratti feessaadha gubanii piinsaan keessarraa buqqisanii gurra isaa piinsaan qabanii gagaafaa jiseeneetii mudaaf salaata dhabe quraana qara'uu dhabe aduu rabbiin baasee dhiisisu argaa dhabe lafa jalatti hidhani yaa rabbii mara dirri isaa boo osoo waamnee dharraan bahe osoo ergadhee dharraan bahe osoo mataa isaa qabee dharraan bahe dhabaa jira. Biyya Liibiyaa jedhamtu tan ana gana fagoo dhiyoo ishillee hin beeku. Ani uummata mataa Arabaatii hin beeka. Ani uummata akkana nama qal'ullee nama azabu dhageenyellee. Kunoo uummanni Oromoo bakka jirtu hundatti maqaa Rabbii guddaatiin namni sagalee tiyya tana dhageettu kunoo na bira dhaabadhaa naa birmadhaa harkaa naa fuudhaa ilmi kun kiyyaa mitii keessanii harki keessan dheeraa. Maqaa Rabbii guddaa walirraa nu baasee walin nu hambiseetiin isini iyyadhee na reebaa naa iyyaa gadi ba'aa na bira dhaabadhaa harkaa na fuudhaa mala dhabee Rabbii gadi gara keessan dhufe Rabbii gaditti humni kenna irreen teenya isin hawaasni Oromoo namni sagalee tiyya tana dhageettu Rabbii jedhii na bira dhaabadhu harkaa na fuudhi ani humna san hin qabu isiniin jedha. Hayyee obboleeyyantii fuudhinatti buutee beekan maaliifi waan san harakaa waan mucaan sun keessatti garaa nama nyaataa nama akka dheengaddaa sanii abbaan ilmaan kuree ilma jechuun namuu hin beekan namni ilma qabdan hin beekan takki obboleeyyan yoo ilmallee qabaachuu baatte haati ilma beeta abbaan akkana ta'u haati isaa akkam taati haati mucaa sanii haadhan qabaan bakka haadhaa san haati yoo hurii isitti buute amma heraroon jirti yookaan guyyaa maraatuuf wallahi rabbitti kadhe
Abbaan akkana ta'u. Sagalee silkiisa yoo bilbilan biratti naasayu hin uffadha. Akka nama waan hannaa dalaguu biraa gadi ba'ee haasa'e. Mutaajibaati. Haadha diiniiti. Haati sun maraatuuf wallaahi osoo waa takka dhageetti. Yooma san gartanii maraatti. Haati sun amman tana maraattu yoo jedha waa takka. Na dhaqqabaa ayyoo mucaa kana dhabe isa bichaa hin dhabu. Haadha sanillee dhaba. Ijoollee waliin dhalate dhaba. Na bira dhaabadhaa naa bira dhaabadhaa. Kanaati obboleeyyantii waan goonuu qabnu irra kannee jechuudha malee anillee asitti ba'uun barbaadu garuu mee ilmoodha akkam ta'e namni kun hurrii itti buute namni kun osoo uffata feetee kennu birrii feetee kennitis hin fayyu maraatuuf deema namni kun jechuudha oo itti qabate mataan isaa garagale maaliif ilmoo namni qabdanii mee obboleessa keetillee ofitti qabii ilaaliti waan dandeettan nuuni fatina oromooti nuuni fatinaati mucaa kanallee waan dandeettaniin anaan kawanti isaaniitii fi lakkoo isaanillee barreessaa bilbilaa fi isaaniin ani inshallah ta'ala gaafa mucaan bahee hin bahee jedhee abdadha sheek waan abbaa maameetiidhaan abdiin teessa rabbi irra inshallah guddaa abdiin teessa maal jedhee abbaa maamee sanillee rabbiin nabiyallah yusufi nabiyallah yaaqubii deebise yookaan isinii deebise abdii rabbi irra kaa'adha abdiin teessa rabbi irra haadha du'aa'iin dagatina birrii caalallee ammallee wanti sitti dhaamannu obboleeyyan ta'e akkuma du'aa'ii maamme yaa rabbii oromooti du'aa'iin teessaniin qeebalamte argee jira wanni oromoon kadhatte birrii caalallee du'aa'ii nutti jabaadha wanni maammee goda keessaa goda waraabessaa keessaa baase du'aa'ii sheeka du'aa'ii ba birrii caala birrii caaltu yaa rabbii hin dandeetta harka zaalimaatii baase jedha xiqqaa guddaan makkaan keessa ta'anii kadhataniif maammee namni hedduun bakka maratu sujuuda keessatti halkan yoo kaatu yaa gabricha rabbi waan bira birri yoo argu dadhabde yaa rabbi baasin jedhiiti rabbi isinii dhagaa oromoo wallaahi dhibbatti arge akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatti isinii dhagahu yaa rabbi hin dandeetta abbaa malaa abbaa falaa malillee keetii falillee keetii zammil jedhan ishee maammannuun kan warra heerar ishee dama abbakara gosaalleen abbakara kuno usmaan fa'allee on argitellee warra abbakaraallee no argitellee mee nama kana gargaara anka wanti irratti birrii galchaa fi anin bilbila kuree miskiin argaa jirtan nama sheekati nama darasaati nama qur'aana rabbii qaraasu takki haafa birrii barbaadaa biti osoo danda'ame namni kun irra harka ofirraa muree mucaa sanitti hin jijjiire waan rakka ilmoo finna namni finna qabu akkamitti akka haati baati sagalee deetti akkamitti akka abbaan guddise akkamitti duudatti mucaa kiyya kaalidii kiyya irratti beeka jechuun akka ani qalbiinti amma guyyaa lama yoo biraa bulu baabaa jedhee wanna jala deema xiqqaa sayya haati akkamitti guddisee bakka naagaa jedhee kutaa 12 barsiisee kunoo hedduudha hin jiru akka malee harkaa ta'e kalma sitti dhaabachii jedha akka wanti isaaniin barreessaa sheeka kiyya nama waan sonaa goota kan rabbi irratti dhiisa kan uummata oromoo irratti dhiisa amma kunoo deemati amma karaa deema amma mukuru gara dudula haa galanii maaliif mukuri kaleessarra amma bosona baale namni jedhamu yaanii lafa nama barbaadaa walanii amma kunoo na bira ga'anii amma wali sitti dhaabu kaashee akkasiin karaatanillee beekanillee rabbiratti abbuun obsa godha rahmaani subhaanahu wa ta'ala obsa jabaa garaa keessan jabeeffadhaati maal goota obsa nabiyallah yaaqub obsa صبر جميل ماجد صبر جميل أسأل الله أن يكون رأي يأتيني بهم جميعا أوسى قرتي نبي الله يعقوب أوسى نبي الله يونس أوسى نبي الله أيوب ربي أوسى جبائس أيوه ربي رتب إيسا نمني ربي رتب إيسا ربي أرمو يجاب جنة مالي فلا في دولي أرمو متي كمالا في دولي أرمو متي رب العالمين ربي أرمو في دعائي من وابون أن ربوطا